Jaalatamtootaaf kabajamtoota daawwattoota akkuma kana maatii sagantaa Jesus Method Ministry kan taatanii bakka biyya jirtan hundumaatti nagaaniif araarri Waaqayyo isiniif haa baay'atu jechaa attam jirtu. Egaa akkuma beekamu yeroowwan darban keessatti jireenya keenya akkaataa kamiin karaa milkii qabuun gaggeessuu dandeenya kan jedhu kutaawwan adda addaatti qoonnee wal wajjiniin ilaalaa turre. Inni har'aa qabxii isa torbaffaa kanan isiniif qabadhee dhiyaadhe yommuu ta'u, turtii keessan akka isin amma dhumaatti na wajjin taasistan isin yaadachiisuun barbaada. Qabxiin har'aa kun baay'ee jireenya keenya guutummaa isaa kan hammatudha. Jireenya amantii keenya yookaan jireenya hafuuraa keenya akkuma kana jireenya hawaasummaa keenya, maatii keenya, lafa hojii keenyaatti warra milkaa'an ta'uudhaaf karaa hundumaa. Warra milkaa'an, warra dorgoman ta'uudhaaf karaa hundumaa kan nu gargaaru qabxiin har'aa kun baay'ee barbaachisaadha. Dhumarrattis immoo akka boonesiitti qabxii tokko isiniif qabadhee dhiyaadheera dabalataan hamma dhumaatti na wajjin turaan affeerraa kooti. Warri maatii hin taane subscribe gochuun maatii ta'a. Yeroo itti aanu viidiyoon keenya inni dursee isin qaqqabuuf jechaadha. Waaqayyo ayyaana isaa hunduma keessaniif haa baay'isu. Qabxiiwwan hedduu yeroowwan darban keessatti ilaalleerra. Inni har'aa immoo namni tokko milkaa'ina yoo barbaade jireenya isaa keessatti karooraan jiraachuun baay'ee barbaachisaadha. Karoorri jireenya keessatti iddoo olaanaa qaba. Milkaa'inaaf qooda olaanaa qaba karoorri. Amantii isaanii irratti akkuma kana hojii isaanii irratti waan hundumaa irratti barumsa isaanii irratti kaayyoo qabaniif mul'ata isaanii irratti warri jireenya isaanii karooraan gaggeessanii fi warri jireenya isaanii karooraan hin gaggeessine garaagarummaa qabu. Garaagarummaa guddaa qabu. Isaan gidduu garaagarummaa guddaa jira. Mee isin jireenya keessan yaada hammam jireenya keessan karooraan gaggeessaa jirtu? Akkamittiin gaggeessaa jirtu jireenya keessan? Karoora qabdu. Karoora qophaa'e, karoora barreeffame, karoora lafa taa'e. Yeroo baay'ee karoora hin karoorsina, garuu karoorri nu karoorsinu sun sadarkaa yaadaatti qofa hafa. Barreeffame kan lafa taa'e, kan hojiirra oolchaa jirtan karoora qabdu. Tarii karoora qabattanii barreessitanii kan lafa hin keenyee fi kan akkaataa yaaddan sanaan deddeebi'an jirre yoo jiraattan karooraan gaggeeffamaan jirtanii jechaadha. Kanaan milkaa'ina arguu hin dandeessan. Namni milkaa'ina barbaadu garuu karooraan jireenya isaa gaggeessuun baay'ee barbaachisaadha. Macaafa qulqulluu keessaa yeroo adda addaa isiniif dubbisaan ture. Kana wajjin kan wal qabatan har'as kutaa kitaaba qulqulluu keessaa kutaawwan gurguddaa lama jalqaba kanarratti isiniif qabadhee dhiyaadheera. Isaanis immoo kan argamani macaafa fakkeenya boqonnaa 16 keessatti argamu. Fakkeenya boqonnaa 16 lakkoofsa 1 fi lakkoofsa 9 irra kan jiru isiniif dubbisuun barbaada. Sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Namni garaa isaatti yaadee hin akeekaa, wanta namni deebii kennu garuu Waaqayyotu isaaf kennaa jedha. Garaa isaatti yaadee hin akeeka jechuun maal jechuudha? Hin karoorsaa jechaadha. Lakkoofsa 9 irraa maal jedha? Namni garaa isaa keessatti yaada hin qopheessaa. Waaqayyo garuu tarkaanfii isaatti murtoo hin godha. Afaan Ingiliffaan gaafa dubbistanii the heart of man plan his way but the Lord establish his step jedha. Hin karoorsaa jedha. Namni sammuu isaa keessatti yaada isaa keessatti hin karoorsaa. Karoorri sun immoo akka inni lafa qabatu, akka inni galma ga'u, akka inni iddoo barbaade ga'u kan godhu immoo Waaqayyoodha jedha. Waaqayyoodha jedha. Kanaaf egaa jireenya keessatti karoorri baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyos warra karooraan jiraatan, warra jireenya isaanii keessatti karoora qaban, akeeka qaban, isaan wajjin akka inni jiruuf, akka inni isaan gargaaru sagalee Waaqayyoo keessaa hubannaa jechaadha. Kanaaf nuyi waa'ee jireenya keenyaatiif homaa hin qabnu taanaan, yaada homaa hin qabnu taanaan, karoora homaa hin qabnu taanaan, kaayyoo homaa hin qabnu, mul'ata homaa hin qabnu taanaan Waaqayyo waan itti nu gargaaru hin qabu. Garuu warri karoora qaban Waaqayyo biraa gargaarsa guddaa argachuu danda'u. Mee karoorri maal akka ta'e gabaabsee qabxiilee muraasa isinii kaasuun barbaada. Karoorri maali? Namoonni garaagaraa karoora akkaataa garaagaraa ni kaniiru. Yaadni isaa walii galaa tokkuma garuu akkaataatti namoonni hiikkaa isaa kennan garaagaraa jechaadha. Beektonni waa'ee kanarratti barreessan. Inni jalqabaa maal jedhaa? Karoora jechuun wanta bor hojjechuuf jirruuf har'a murtee fudhachuu jechuudha jedha. Akkuma beekamu jireenya keessatti murteen baay'ee barbaachisaadha. Namni jireenya isaa keessatti murteen murteessine jireenya guutuu jiraachuu hin danda'u. Murteen baay'ee barbaachisaadha. Kanaafuu karoora jechuun maal jechuudha? Warra wanta bor hojjennuu fi har'a murtee fudhachuu jechaadha. Har'a murteessita waan bor hojjettu. Ganamumti aduumti waan bari'eef kaatee adeemta miti. Waan dhi'eef galtee rafta miti. Maal gochuu si barbaachisa? Boruu kee irratti maal akka hojjettu dursitee murtee gochuu si barbaachisa. Tokko lama sadi jettee karoora kee kaawwachuu si barbaachisa. Sana booda yommuu kaatu wanta dursitee murtee goote kaawwatte sanarraa irratti hojjechuuf kaa'uutu si barbaachisa. Yoo kanan goone callumenne lafti bari'ee waan aduun baateef ganama kaanee deemna, hojii seenna, deebinee galla yoo ta'e jireenyi keenya guutuu ta'uu hin danda'u. Kanaaf karoorri jireenya keessatti baay'ee barbaachisaadha. Namni kan biraan immoo karoora maal jedhee hiika? Yaadi isaasuma jalqaba wajjin wal qabatee deema. Har'a boruuf qophaa'uu jechaadha.
preparing today for tomorrow, future focus. Karoora jechuun boru irratti xiyyeeffachuu jechaadha. Har'a immoo qophaa'u, har'a boruuf qophaa'u jechaadha. Argitanii namni karoorfate tokko boruuf qophaa'eera jechaadha. Bor kana hojjedha jedhee namni karoorfatee lafa kaawwate qophaa'eera jechaadha. Yeroon isaa gaafa ga'u hojii isaa itti fufuudha. Maalan hojjedhaan qabu wanti bitaa isatti galu hin jiru. Kanaaf har'a boruuf qophaa'u jechaadha. Jireenya keessatti har'i kaleessi akkuma kana bor isaan kun akka isaan jireenya keessatti yeroo hundumaa wal faana jiraatanii fi nama mudatan yeroo darbe isinitti himuun kun yaadatama. Kaleessi jira, har'i jira, bor jira jechaadha. Kanaaf namni tokko karoora gaafa karoorsu boruuf qophaa'a yoom har'a. Karoorri akkaataa itti boruuf itti qophoofnudha jechaadha. Namni kan biraan immoo baay'ee kan dabarsee tokko yommuu kana laalu maal jedhaa bakka har'a jirruu fi iddoo bor ga'uu yaannu gidduutti dildila ijaaruu jechuudha jedha. Baay'ee barumsa guddaadha kun. Har'a iddoo kana jirra. Namni karoora gaafa karoorfatu iddoo jiru beekuu qaba, iddoo jiru yaaduu qaba. Sana booddee iddoo ga'uu barbaadus beekuutu isa barbaachisa. Kanaaf iddoo jiru iddoo ga'uu barbaadu kana gidduutti maaltu barbaachisa? Dildilatu isa barbaachisa, ce'umsatu isa barbaachisa. Gaappiin jira waan ta'eef jechaadha. Iddoo har'a jirruuf iddoo bor ga'uu barbaadnu gidduu gaappiin jira. Gaappiiwwan kana immoo kan ittiin cufnu, kan nuti ittiin irra deemnee milkaa'inaan dabarru karoora jechaadha. Karoorri baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf iddoo salphaa kennuun isin hin barbaachisu. Akka salphaatti yaadina ergaan kun baay'ee barbaachisaadha. Jireenya keenya jijjiiruu danda'a. Jijjiirama guddaa jireenya keenyatti fiduu danda'a. Kanaan dura akka nuti milkoofne wantoonni baay'een akka isaan nu miliqan kan godhe karoora qindaa'aa ta'e qabaachuu dhabuu keenya ta'uu danda'a. Itti yaada, sirriitti itti yaada. Kanaaf bakka har'a jirruu fi iddoo bor ga'uu barbaannu gidduutti dildila ijaaruu nu barbaachisa. Maaliin? Karooraan sanarra adeemnee darbinaa jechaadha. Kun baay'ee erga barbaachisaadha. Erga hiikaa karooraa hamma kana ilaalle mee smart plan kan jedhamutu jira. Karoora baay'ee murteessaa ta'e, karoora baay'ee gaarii ta'e, karoora baay'ee gaarii ta'e. Egaa karoorri waanuma jennee waan yaannu waan hedduu barreessuu dandeenya. Haa ta'u malee garuu karoorri gaarii fi kan gaarii hin taane jira. Akkamittiin karoora gaarii ta'e karoorsuu dandeenya? Isa kanan isin wajjiniin dubbachuu barbaada. Smart planning jechuun maal jechuudha? Karoora baay'ee gaarii ta'e. Karoora baay'ee gaarii ta'e. Irraan gadee tokko ishee gaafa barreessanii eessiin maal bakka buuti? Specific kan jedhudha. Inni jalqaba. Karoorri tokko karoora gaariidha jedhamuudhaaf maal ta'uu qaba? Specific ta'uu qaba. Specific jechuun maal jechuudha? Kan adda bahee beekame ta'uu qaba. Specific adda bahuu qaba. Adda bahuu qaba. Karoorri sun specific ta'uu qaba. Generally ta'uu qaba. Generally ta'uu qaba. Tokko lama jedhamee kan kaahame ta'uu qaba. Specific ta'uu qaba. Beekamuu qaba. Maal akka ta'e kallattiin beekamuutu barbaachisa. Specific jechuun maal jechuudha? Kallattiidhaan wanta sana adda baasanii beekuu jechaadha. Wanta godhan, wanta hojjetan sana beekuu jechaadha. Waan karoorfatan sana adda baasanii beekuu, maqaa isaatiin adda baasanii kaa'uu, barreessuu jechaadha. Inni lammaffaan immoo measurable. Measurable jechuun maal jechaadha? Lakkaahamaa ta'uu qaba karoorri keenya. Lakkaahamaa ta'uu qaba. Wanta adda baafnee akka hojjennuuf karoorfanne tokko hammam hojjenna? Meeqa? Wantichi lakkoofsaan beekamuu qaba. Lakkoofsaan beekamuu qaba. Safaramaa ta'uu qaba. Hamma kana jennee kaa'uu nu barbaachisa. Hamma kana jennee kaa'uu nu barbaachisa. Adda baasnee kaa'uu nu barbaachisa. Inni sadaffaan eeni maal bakka bu'a? Achievable kan jedhu bakka bu'a. Achievable jechuun immoo maal jechuudha? Kan galma gahu jechaadha. Kan galma gahu. Fakkeenyaaf namni tokko hawwiin keenya baay'eedha. Wanti nuti hawwinu bor iddoo nuti ga'uu barbaannu, wanti nuti galmaan ga'uu barbaannu baay'eedha. Garuu wanti hundumtuu takkaatti ta'uu hin danda'u. Kanaaf humni keenya murteessaadha. Baajanni nuti qabnu murteessaadha. Yeroo nuti qabnu murteessaadha. Itti gaafatamummaan nuti qabnu murteessaadha. Kanaatiif wanta kanaan dura otoo galmaan hin gahin turre hojii baay'ee walirra tuulame qabaachuu dandeenya ta'a. Kanaaf maaltu barbaachisaa? Achievable ta'uu qaba. Waggaa kana kanan hojjedha yoo jenne dhuguma waggaa kana keessatti itti gaafatamummaa koo qoqqooddachuudhaan maatii koof yeroo kenne akkuma kana hojii koo sadarkaa jireenya kootti hojii koo keessatti itti gaafatamummaan qabu hundumaa ba'ee wanta kana galmaan ga'uu nan danda'a jennee kan yaadnu achievable kan ta'e ta'uu qaba. Calluma jennee yoo waan galmaan hin geenye akka abjuutti lafa keenye kan teenyu yoo ta'e abdii nu kutaa jechaadha. Mooraaliin keenya nu jalaa kufa. Wanta yaadni sana galmaan ga'u yommuu dadhabnu deebinee hin muufanna jechaadha. Deebinee kaanee waa hojjechuudhaaf mooraaliin argannu. Kanaaf achievable ta'uu qaba jechaadha. Wanti nuti karoorsine sun galma ga'u xumura irratti bira geenye arguutu nu barbaachisa jechaadha. Bira geenye arguu nu barbaachisa. Inni kan biraani arriin maal bakka bu'a? Realistic ta'uu qaba. Realistic jechuun maal jechuudha? Dhugaa irratti kan hundaa'e. Wanti sun dhugaa irratti kan hundaa'e.
waan baay'ee haqarraan fagaanne ta'uu qaba. Waan beekamaa ta'uu qaba. Waan sirrii ta'uu qaba. Realistic. Aan fakkeenyaaf namni tokko abjuudhaan halkan abjuu abjootee maallaqa lakkaa yoo bule abjuu isaatiin wanti kun realistic miti. Ganama ka'ee harka isaarra qarshiin hin jiru. Karoora keessattis maal ta'uu qaba? Realistic ta'uu qaba. Waan sirrii ta'uu qaba jechaadha. Waan argamu, waan harkaan qabamu ta'uu qaba jechaadha. Inni kan biraanii fi baay'ee murteessaa ta'e immoo yeroo baay'ee inni kun madda kufaatii namoota baay'eeti jedheen abdadha. Time bound. Yerootiin kan daangeffame ta'uu qaba. Wanta yaadnu sana, wanta karoorsinu sana hamma kanattan karoorsa, amma kanattan raawwadhaa. Gaafa kanan raawwadha. Guyyaan dhuma isaa amma kana deadline qabaachuu qaba. Wanta hojjennu sun deadline qabaachuu qaba. Guyyaa dhumaa qabaachuu qaba. Yoo kana ta'e karoorri keenya suni maal ta'uu danda'a? Galma ga'uu dandeenya. Waan tokko yaadne karoorsine galmaan geenye immoo gaafa isa xaanuuf karoorsinu mooraalii waan argannuufi haamilee waan argannuufi isa xaanuuf immoo carraa kan biraa qabaanna humna keenya enerjii keenya guutuutiin hojjenna jechaadha. Milkaa'inaaf inni kun baay'ee barbaachisaadha. Gara xumuraa irratti what make plan smart? Maayinni karoora gaarii gochuu danda'u. Isa jedhu kana egaa smart plan jechuun haala amman isinii ibse kanaan kan yaadamu kan qophaa'e yommuu ta'u, kun immoo dhuguma smartiidha jechuudhaaf. Karoorri kun immoo smartiidha. Akkaataa gaarii ta'een qophaa'e jechuudhaaf isa sana ammaa kanarratti dabalataan yoo maal qabaatedha qabxiilee muraasan itti isiniif dabaluu barbaada. Innis maalinni karoorri tokko smartiidha, karoora gaariidha gaafa jennu maal jechuu keenya maalan hojjedha kan jedhu yoo of keessaa qabaatedha. Maalan hojjedha, what to do, specific inni jennu isa kana. What to do, maalan hojjedha. Namni tokko gaa maal akka hojjetu beekuu qaba. What to do. Kana yoo qabaate, listii kana yoo qabaate, 1 2 3 listii kana yoo qabaate, karoorri sun karoora gaariidha. Karoora qindaa'aadha. Karoora hojiitti hiikamuu danda'u. Inni lammaffaan immoo yoo man hojjedha isa jedhu ilaalleerra ammas. Time bound ta'uu qaba. Yoo man hojjedha. Yeroo keessatti hojjennu kan of keessaa qabu jechaadha. Inni sadaffaan maaliifan hojjedha? Kanas beekuu nu barbaachisa. Waan tokko gaafa hojjennu maaliif akka hojjennu hin beeknu yoo ta'e nun kakaasu, moraaliin argannu, humnan argannu, paashiniin qabaannu jechaadha. Kanaaf specifically maaliif akka hojjennu beekuu qabna. Maaliifan hojjedha? Bu'aansaa maali kan jedhu. Anaan maal fayyada? Dhalootaaf maal fayyada? Jireenya koo keessatti jijjiirama maalii fida? Maaliif kan jedhu of gaafachuun baay'ee barbaachisaadha. Karoorri smartii ta'e maaliif han hojjedha kan jedhu of keessaa qaba. Why to do. Inni kan biraani akkamittan hojjedha kan jedhu of keessaa qabaachuu qaba. Akkamittan hojjedha. Waan hojjedhu tokko akkamittan hojjedha. Mala ittiin hojjennu beekuun baay'ee barbaachisaadha. Akkaataatti hojjennu, akkaataatti galmaan geenyu lafa kaawwachuun karoora keessatti barbaachisaadha. Yoo waan hojjennu tokko akkaataa itti hojjennu hin beeknu yoo ta'e karoorri sun ammas maal ta'a? Waraqaa irratti qofaa hafaa jechaadha. Galma ga'uu hin dandeenyu, jireenya keenya keessatti ijaan arguu hin dandeenyu. Inni dhuma eenyu wajjinan hojjedha kan jedhu baay'ee barbaachisaadha. Namni kamillee qobaasaa qobaama isaati. Namni nama barbaachisa. Wanti nuti karoorfanne sana, wanta nuti hojjennuu barbaanne sana, iddoo nuti ga'uu barbaanne sana, namoonni sanarratti ogummaa qaban, gorsa nuu kennuu kan danda'an, yaada nuu kennuu kan danda'an, karoora keenya sana nuu ilaaluu kan danda'an, nuu gorsuu kan danda'an namoonni jiru. Warri adeemsa sana keessa darban muuxannoo kan qaban namoonni jiru. Kanaaf karaa har'a irra darbinu kanarra wanta bira ga'uuf barbaanne kana bira namoonni gahanii argan waan jiraniif muuxannoon, beekumsaan, barumsaan waan baay'eetiin kan nu dursan namoonni jiraachuu waan danda'aniif isaan sana gaafachuun, isaan sana wajjiniin walitti hidhachuun, isaan sana adda baafachuun baay'ee barbaachisaadha. Egaa kana hundumaa yoo goone karoora baay'ee barbaachisaa ta'ee fi gara milkaa'inaatti nu butuu danda'u karoorfachuu dandeenya, milkaa'ina biras ga'uu dandeenya jechaadha. Kanarraa barumsa guddaa akkasiin barattan abdii guddaan qaba. Dhumarratti boonesii dhedhee kanan isiniif yaade kutaa kitaaba qulqulluu keessaa macaafuma fakkeenyaa keessaa otoo hin bahin kutaa tokko isiniif dubbisuun barbaada. Fakkeenya boqonnaa 16 irra maal jedha? Hojii kee hundumaa Waaqayyotti kennadhu, wanti ati yaaddus immoo fiixaan siif ba'a jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa jalqabaa qabee kanan isiniif kaasaa ture jireenya keenya keessatti Waaqayyo iddoo olaanaa qabaachuu qaba. Waaqayyo dursuu qaba. Karoora keenya keessattis Waaqayyo dursuu qaba. Hojii keenya keessattis Waaqayyo dursuu qaba. Waan hundumaatti Waaqayyoof dursa kennuun barbaachisaadha. Namni Waaqayyoon dursu waan inni gochuu hin dandeenyeef iddoo inni ga'uu hin dandeenye hin jiru. Maaliif? Waaqayyo isa wajjin waan jiruuf jechaadha.
Yeroo itti aanu akkuma kana milkaa'inaaf qabxiilee gurguddaa lamatu nu hafa. Qabxii 10 isiniif akkan dhiyeessu ergaa kana keessatti kutaa adda addaatti isinitti meera. Qabxiilee gurguddaa lamaan hafan isiniif qabadhee yeroo itti aanutti nan dhiyaadha. Turtanii amma ammaatti waan na hordoftaniif Waaqayyo ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Kadhannaa keessaniin nu wajjin ta'a. Akkuma kana subscribe gochuun maatii sagantaa keenyaa ta'a. Yaadaaf gaaffii immoo yoo qabaattani koomentii jalatti akkasiin nuuf qooddan jaalalaan isin gaafachuun barbaada. Fedhii haamilee isin tajaajiluuf qabnu keessatti yaadni keessan baay'ee barbaachisaa waan ta'eetiif akka yaadaatti akkasiin koomentii nuu gootan barbaanna. Baay'een isin jaaladha. Ayyaanniif araarri Waaqayyo hunduma keessa wajjin haa ta'u. Turtii gaarii qabaadha.